Icciitii kee eenyutti himachuu dandeetta? Icciitii kee eenyu dhoofachuu dandeetta? Eenyutti himatte eenyu dhoifatta? Icciitii kee dhoifatuun duratti wantoota ati gootu hedduutu jira jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan channel nagaa kooti. Alhamdulillah galata rabbii walitti deebinee jirra viidiyoo biraatti. Viidiyoo kana akkuma isintan like godha, share godha, subscribe godha. Viidiyoon nuti waliin har'a ilaallu icciitii kee akkamitti dhoifachuu dandeetta? Icciitii kee akkamitti qabachuu kan dhoifachuu akkamitti eessa kaa'uu qabda? Nama bira moo hiriyaa kee, abbaa manaa kee, haadha kan kee, abbaa kee? Icciitiin kun akkam yoo goote qabachuu yookiin immoo dhoifachuu dandeetta? Icciitii kana karaa kamiin dhoifachuu dandeetta? Isin jechuu barbaada. Yeroo ammaa addunyaan tuni akka kaasitti kan akkatti taphatamaa jirtu, akka kaasitti gamaa gamanaa kan walitti bu'aa jirtu sababa icciitii isaanii qabannaa dhabu irratti jechuudha. Icciitii kee gaafa hin qabanne utoo hin dubbadhu jette fakkeenyaaf hiriyaan teetu hin dubbatu jettee hiriyaa teetitti himta. Hiriyaan teetu qabachuu hin dandeettu. Icciitiin kee bakki inni kaa'amu adda jira. Bakki inni kaa'amu kana immoo dhuma irratti isin kaa'an. Icciitii ofii kana namni karaa hedduun jira. Karaa hedduun inni jiru walitti dhufeenyatu jira. Namoonni yeroo walitti dhufan icciitii walitti himatu. Maaliif ree? Akkuma nama tokko har'uma argitee har'uma icciitii keetti himati. Dhiira tokko har'uma argitee har'uma hin jaalatin. Dubartii takka dhiirrillee har'uma dubartiin tun bareeda jettee argitee bareeda sana hin jaalatin. Maaliif ree? Icciitii kana keessa kee kaa'uu qabda. Mataa keetiin mari'achuu qabda. Icciitiin inni alambaana keessa kee taa'uu qaba. Bakki inni taa'u keessa keetiin. Keessa keetiin ala abbaa feetee bira icciitii kee hin kaa'atin. Hiriyaa feetee bira hin kaa'atin. Namoonni tokko amma warqii almaazii maalii warqii akkana dahaba humna wantoota cicciruu kana bakka namni hin argine kaa'ata. Yookiin immoo yoo deemanii iddoo amma fakkeenya akkuma baankiitti iddoo fidanii achi kaa'atanii achi namoonni fudhatantu jira. Icciitiin dhufullee akka warqii sanatti jabeeffamuu qabdi. Warqiin garuu bitama. Misxirri namaa tokko gaafa gadi ba'e akka waliin deebine beekuu qabda. Fakkeenyaaf ani hiriyaatti akka karaa argee jechuun har'uma argeetiin waan hundatti odeessa jechuudha. Garuu nama sawwaan isaa keessan beektu har'uma argitaa, har'uma wajjin haasoftaa, har'uma rakkina kee, gadda kee, gammachuu kee miti. Kuni sirraan eegamu, kuni ta'uu qabu. Sababni illee ati icciitii kee nama argitetti himu dhimmi biraa jira kan waliin haasa'amu. Dhimma biraasa waliin haasofta malee waa'ee keessa keetii nama har'a argitetti hin haasa'in. Nama har'a argitetti hin odeessin. Hammuma fedhe yoo ta'e kan immoo yeroon ammaa kun immoo ka odeessamu miti. Yeroon ammaa kun immoo tuyyuu keessa keetuun amantu jechuudha. Yeroo ammaa kanatti namni keessa ofiitu amanuu dadhabee namni keessa ofiitu bakka baay'ee tokko itti dhagahamaa jira. Sababni illee yeroon ammaa wanni hunduu qilleensa fuudhee deeman. Fakkeenyaaf icciitii kee gaafa baaftee namatti himtee jettee laga tokkotu jira, haroo tokkotu jira jechuudha. Haroo kana amma bubbee yeroo birraa bubbisu tokko beektu miti. Naannoo bubbeen kun yeroo bubbisu naannoo isaa san yookiin immoo haroo guddaa kana jechuudha. Bubbeen kun biyyee kana fidee awwaara kana wal makee biyyee wiixaa citaa maalii makee fidee achitti gadi naqa. Yeroo fidee achitti gadi naqu keessatti haroon sun yookiin bishaan layni yaa'u sun hin boora, hin fokkata. Bishaan sun dhugamuu danda'a beeka akka biyya keenyatti garuu bishaan lagaa dhugamaa miti. Amma malee duraaf dhugamaa ture. Amma naannoo irratti bishaan gale malee baadiyyattis dhugamaa ture. Akkasitti boora. Icciitii kee gaafa namatti himte ati bakka keessa kee mulumaa boora'e.
Maaliifree mistira kee ala ba'ee ati keessi kee qulqullinni qabu galgala yaatta ganama yaatta. Maaliifree mistira kee waan ala ba'eef. Mistira kee ala hin baasin. Gaafa mistira kee ala baafte mootuyyuu halkanii guyyaa hir'ina si qabu. Icciitii jechuun isa kana. Icciitiin kan gahamuu qabu keessa kee qofa. Keessa keetiin ala hiriyaa ta'e bira kaatee. Waan tokko amma nama bira kaatan. Nama bira ol kaatanii icciitiin immoo nama bira kaamu. Si qofa bira taa'a. Si qofa hammata. Si qofatu qabata. Yeroo ammaa abbaa manaatiif ufiyyuu amanamta dhabame. Dubartiin amma kalaasuuf sodaachaa jirti. Abbaa manaa isaanii sodaachaa jiran. Maaliifree waa hedduutu deemaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kanatti addunyaa kanarra waa hedduutu deemaa jira. Waan deemaa jiru kan ammoo qabbaneessuu eenyuun nuti mistira keenya baanee namatti himuu dhabu. Waan tokko amma fakkeenyaaf injiraamti bakka qabannaan keenya akkana ta'uu qaba. Qabannaan keenya gaafa akkana ta'e homtuu seenuu hin danda'u. Fakkeenyaaf dubartiin hamtuun takka ollaa kee jiraatte ati dubartii hamtuu suni akkamitti qajeelti kan jettu yookaan ta'u taate dubartii san isiin bakka yookiin dubartiin tokko hin jiran miti kaasaa fidanii sirraa fuudhan kan jira. Ati dubartii sanii utuu fuula itti baddee utuu maaliin hin taane isii wajjin nagaan jiraatte keessa keetti himuu dhabuudha. Yookiin immoo isii dawwaluuf yaale akkasuma miti. Isii wajjin nagaan jiraatta garuu keessa keetti himtu. Akka nama waan beeynitti caalista. Maaliifree namoonni gisee ammaa si haasofsiisanii dubbisi keessa machaal godhanii yookiin viidiyoo si waraabanii rikoordii si waraabanii karaa adda addaatiin mistira kee baasanii achi kan miidiyaa gubbaarratti gadhiisan jechuudha. Kanaafuyyuu ijoolleen keenya nuti amma waa hedduu barachaa jiru. Dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kanatti nuti waa hedduu argaa jirra. Waa hedduu barachaa jirra. Waa hedduu barumsa nu ta'aa jira. Kanaafuyyuu waan kana mootuyyuu jabaannee itti cimnee namarraa of eeggannoo goonee nama kamirraayyuu kun hiriyaa kiyya. Ijoollee meeqatu jira? Ijoollee maan walitti dursa dhufanii amma ergasii beettiin addaan jedha. Kuni maanire keessa kee daddaftee namatti himin. Amma akka waan jiru saahiba walganii akkam jedhanii afaan hagalaga bal'ate. Kuni maaltu fida? Awwala ka'umsa kee. Kaka'umsi kee awwala fiidee gisee walitti dhuftu wal shaanuu isa jedhamu sana. Yookiin wal jechuu ebiliyootiyyaa, ebiluu akkasii kiyya bareeda. Bareechita. Boru bareecha akkasii baasaa. Sihii bareedduu tana boru fakkise akkasii baasa. Sihii bareedduu tana boru mootuyyuu miidiyaa irratti dhaaba. Ofii mootuyyuu namoonni akkasii sun namoonni dafanii dursa waan namatti himanii wal jajanii maal jedhan akkasumas nama akkasiisan immoo afaan isaa kanarraa beeksisa. Afaan isaa kun yeroo awwaala namni tokko nama shaan namni tokko amma fakkeenya dhiironni tokko yeroo dubartii janaachantuun beektanii miti shaanti sirriitti jechuudha. Maaliif shaantire hin beekti. Nama sanii otoo jaalalaaf hin taane yeroo itti fayyadamnu. Yeroo itti fayyadamuu barbaaddan shaanti. Isii malee yeroo sanatti homtuu hin jiru. Isii malee bakka bareedduun hin jiru. Isii malee waa hunda beektu hin jirtu. Yeroo saniif garuu gaafa mallaqa irraa dhabee, gaafa kaardii irraa dhabee, gaafa waan inni yaadisan hunduma irraa dhabe immoo badduun akka isiin jiru. Maaliif ree? Deengaddaa reetii Aadaam waa'ee dubartoota hundumaa walitti qabatee arrabse. Inni kun hicciitii cimaa gadi baasuu isaati. Hicciitii cimaa gadi baasuun isaa dubartoota san maaliif arrabsa? Isa san keessa waatu jira jechuudha. Nama kana keessa isaa waa jiraannan waan san afaan isaatti baasee bulgaafate. Kuni giseen amma ni sodaachisa. Akkamitti nama wajji jiraannan haftee jirti jechuudha. Maaliif hin jiru? Sababni noo namni gisee amma bakka bubbee mataa jechuudha. Waa hundaayyuu qabee yaani waan hundumaayyuu yoo waan gaarii sitti taasifte batta sitti taasifte tokko bira nakaa aloo hin jedha.
ibaloo akkas jedhee bara ibaloo akkana jedhee jechuun wantoota akkasii sanatu jira jechuudha. Kanarraa fagaachuu immoo of eeggannoo cimaa gootanii qas baqas jettanii garam deemtan eessa kaa'attan hiriyaan qabdu waa tokko hin qabdu akka nama hiriyaa hin qabneetti hiriyaallee qabaadhu garuu mistira kee baaftee hin himin. Ilaa abbaa manaa keetii jechuudha wanna dhukataa ta'e wanna qulfii barbaachisutti qulfii qaaddu isin jechuu barbaada. Viidiyoo keessanitti dheeressee jira. Nagaatti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoo kana like subscribe godhaa.